Shimeemaan asumaan galatoofachuu barbaanna wanta addaaf nu fide baay'ee haa galatoom kana caalaa akka nuuf fooyyessu birrii Itoophiyaa 5,000 hanga 2030 hanga nu deemu abdii guddaa irraa qabna. Shimeemaa baay'ee galatoom. Hashama harka funee kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo kan yuutuubii hayyuu vaayin bakka jirtan maratti nagaa fi jaalalli kiyya isin adda qabu jecha guyyaa har'a kana wanta addatee fi wanta miidhagaa tokkoon isin qabadhee dhufe innis maali yoo naan jettan wiilatorii ni beektan jeetii yaada Shimeemaan bigboolee fi kana press waliin ta'uudhaan badhaasa addaa qopheesseeti jira. Badhaasni inni qopheesse kunis birrii Itoophiyaa birrii 5,000 irraa jalqabee hanga 10,020 kan itti fufuta. Garuu baatii takkitti tanaaf yeroo ammaatiif yookaan yeroo ammaatiif birrii 500 nuuf qopheesseeti jira lotoorii tana. Kanaaf gaa dhaqaatii irratti hirmaadha. Keessasii guutumaan guututti kan isinitti himuta. Gin dabalata yoo ta'e malee viidiyooleen hedduun YouTube irratti faca'aniiti jiru. Akkaataa fi waa'een isaa isteeppiin isaa isiniif galee je'eetii yaada. Kanaaf gaa irrumaan isin tuttuqa. Shimeemaan ni beektan jechuudha. Nama ajaa'ibaatii fi nama yeroo gabaabaa jidduutti wanta addaa nuuf fide jechuudha. Itoophiyaa keessatti wanni akkanaa kun deemee gonguma hin jiru. Ammallee haa galatoomu Shimeemaan jechuudha. Wanta akkanaa tana nuuf fiduu isaatiif hedduu galateeffannaa haa galatoomuun isaan ja'a. Yoo dhabnes itti naarru. Sababni itti naarreefis maali yoo kan jettan taatan badhaasa jalqaba irratti galmaa'uun keessaniin dura wanni isin beekuu qabdan firii ta'uusaa beekuu qabna. Kanaaf gaa badhaasa addaa nuuf fiduu keenyaan namoonni nuti milkaa'uu baannus namoonni biraa yoo kan milkaa'an taate ittuma gammanna daran caalaa jechuudha. Daran caalaa itti gammanna maallaqa galii harka keenya gonguma ittiin baafne firii waan ta'eef jechuudha. Nasiiba keenya mokkoranne waan ta'eef wanta itti aaru tokko hin qabnu. Kanaaf gaa akkuma lagisee tokkotti dheeyxanii jechuudha. Yerumaaf dheeyxanii irratti galmaatanii maqaalee hedduudhaan lakkoofsa hedduu qabatanii biraa deemuu qofa jechuudha. Kanaaf gaa yeroo teessan osoo hin gubiin jechuudha dheeyxanii kanapress.com jettanii akkuma asirratti argaa jirtan kanatti dheeyxanii liinkii isaa description boxii jala isiniif kaayetiin jira. Galmaa'uu ni dandeessan. Akkaataa itti galme isaa kan isinitti himuta. Viidiyoo kana hamma dhumaa nu hordofuudhaan gaa viidiyoo kana yoo isinitti tole share godhuudhaan itti aansuudhaan like godhuudhaan akkuma waliin beeynu wanta diimaa as jalatti argamu subscribe kan jennuun kana tuquudhaan maatii keenya tahaa warri maatii keenya tahaatanii jirtan gin ammoo share fi like hin dagatinaa isinin ja'a. Shimeemaan hedduu haa galatomu. Nama ajaa'iba nama dandeettii addaa qabu. Mee gama akkaataa galmee isaa itti galmooytan hanga ammaa nama 10,000 takkaa fi wayitu galmaa'ee jira. Kanaaf gaa mee akkaataa galmee isaa kan isin garsiisu jira. Mee na waliin turaa hamma dhuma viidiyoo keenya na waliin turaa waa hedduu keessaa hubattanii isinin jira. Mee gama viidiyoo kaanii waliin haa dabarru. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kunnootii jalqaba kiroomee keessan keessa akkanatti ni dhufte. Erga kiroomee keessan keessa dhuftanii ergatti akkanatti irratti uytan. Erga irratti uytanii booda kunnootii gama gubbaa kanarratti iddoo kanarratti sarchii kana keessa ni tuytan. Erga tuytanii booda kana press.com jettanii akka kanatti kunnootii ni barreessanii jechuudha. Akka gama gubbaa agartan kanatti akkanatti erga barreessanii kunnootii akkanatti isin fide jechuudha. Erga kanatti isin fide irratti ni tuytan jechuudha. Battalumatti kunnootii akkanatti isin fidaa jechuudha. Wiin lootor jee kunoo kanatti isin fide kana press ta'uu isaa asirra kunoo ni jira. Erga sigaa xiqqoo isa kana ganni deemtan jechuudha. Qubaan akkana suutan isa sochooftan iddoo kanarratti waa hedduutu isiniif baha jechuudha. Kanaaf gaa galmee guutaa iddoo juu kana ni gartan jeetii yaada. Iddoo galmee guutaa juu kana ni hubattan. Ergasii kunootii azala maqaa kan juu kana keessatti your answer kan juu kana iddoo kana tuquudhaan maqaa keessan ni guuttan. Kunootii hayyuu vaayin kunoo guuteetiin jira. Itti aansuudhaan xiqqishoo kana gad deemuudhaan ammallee kunootii lakkoofsa keessan ni guuttan jechuudha. Isteeppii lammaffaa irratti lakkoofsa bilbilaa ja'a. Ergasii your answer kan juu kana keessatti bilbila keessan ni guuttan. 960 takka. Erga kana guuttanii booda gassiquudhaan ammallee biyya keessa jirtan ni filattan jechuudha. Biyyi
isin geessee jirtan Itoophiyaa yoo ta'e Itoophiyaa, Dubaay yoo ta'e Dubaay, Suudii yoo ta'e Suudii akkasii ni filattan. Kunooti yuuraan sarganjuu kana keessatti ammallee biyya teessa ni filattan. An kunoo Itoophiyaan jiraadha. Itoophiyaa jee guuteetiin jira. Ichi booda gaawwanni isin dongoruu hin qabne iddoo kanatti submit kan juu kana tuquu qofa jechuudha. Ergasii irratti ni xuyxan. Erga irratti xuyxanii salphatti kunoo isiniif guuteeti jira. Isin galmeessuu isaa isin reejistara ta'uusaa bakki isin beektan kunooti iddoo kanatti recorded yoo jee galmooytaniiti jirtanii jechuudha. Sab anaazer kan juu kanaas ni hubattanii ergasii xiqqoo kana gasiquudhaan lakkoofsa keessan baafachuudhaaf akkana gasiixanii as tuqa lakkoofsa keessan argachuuf as tuqa iddoo juu kana ni xuuxanii jechuudha. Iddoo kana ni xuuxan. Iddoo kana erga yoo xuuxan salphatti kiroomeek ni filattan tanuma keessa jirattan ergasii salphatti keessa isin galchaa jechuudha. Lakkoofsa nama galmaanii ni agartan jechuudha. Kun diigaa galmee xumurreetti jira akkanatti nuuf baasaa jechuudha. Jalqaba kana press kanarratti namni galmaa'ee kunnootii darajjee balachootii fi afraffaa irratti Shakuu Umar jaa akkasumatti akkana gaddeemuudhaan kunnootii akkana gaddeemuudhaan nama hanqa galmaa'e laaluun keessan ni danda'ama jechuudha. Kun akkana gaddeemuudhaan lakkoofsa irra jirtanii maqaa dhumarra leetanii lakkoofsa keessanii fi maqaa keessan lakkoofsi isin qabattan kunnootii akkana kunoo iddoo kanatti argama kunoo lakkoofsi keessan as dhufa biitti keessan as dhufa lakkoofsi isin qabattan kunnootii akkanatti isin iddoo kanaan akkana gattarree jira jechuudha. Kanaaf gaa firiidha bilaashii jechuudha. Itti aaruun qabnu dhabnus jechuudha. Warruma harkateef gammannaa jechuudha. Kanaaf gaa akkana deemtanii ilaaluun qabdan nama hedduutu jira qiyaaza hin qabanii. Kanaaf gaa galatooma wajjin turuu keessaniif jechuudha. Itoophiyaa yoo jiraatan Dubaay, Kanaadaa bakka feetan yoo jiraatan badhaasni keessan salphatti isin ga'a. Yoo ifii hin barbaanne warra keessaniif erguu ni dandeessan yookaan harka qalleeyyiilee garaagaraatiin gargaaruu ni dandeessan. Fakkeenyaaf obsaa teknoo. Obsaa teknoo gargaarsa isaa YouTube irratti viidiyoon isaa guuramaatii jira. Badhaasni isin argattan kun galii obsaa teknoo godhuu ni dandeessan gaa. Daawwattoota keenya warri fedhii hin qabne galii obsaa teknoo godha. Asumaaniin isiniif iyyaafadhaan isin jab. Shimeemaan asumaan galatoofachuu barbaanna wanta addaa nuuf fide. Baay'ee haa galatoom. Kana caalaa akka nuuf fooyyessu birrii Itoophiyaa 5,000 hanga 20,30 hanga nu deemu abdii guddaa irraa qabna. Shimeemaan baay'ee galatoom. Itti fufi sinjaa jabaatte jabaadhu. Kanaaf gaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkaataa galmee isaa isinitti himneeti jirra. Akkuma agartanitti galmaan isiniin akka argitan sanitti jechuudha. Kanaaf gaa viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata hanga amma yeroo teessan qaalisan nu qooddanii nu waliin turuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin ja'a maqaa hayyuu faa'ini. Kanaaf gaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deemnutti filmii afaan Oromootiin hamma walitti deemnutti hedduu galatoomaa baay.